Nama gaaffii kana dafee naa deebisu nuuf jedhee du'e du'aas kee mirga baasaa kan jiru eenyudhanne harka baasaa. Solomoon Addunyaa. Inni du'aa ka'ee mirga baasaa ta'ee Yesuusii maqaasaa hin jiru bakkisaa. Inni waaqa keenya, inni gooftaa keenya, inni rabbii keenya, mootii keenya. Tole mee namni isin keessaa abdii kutattanii naaf hin darbu jettanii garuu immoo Waaqayyoo isin gargaaree jirtu as keessa baay'eedha isin. Mee kibbe mee Waaqayyoo kamittiin si gargaare? Gaaffii kana namni naa deebisu cimaadha dhugaa. Kakuu moofaa keessatti doonii namni itti baqatee yookaan itti galee bishaan badiisaa oolee markaba nohii ture. Kakuu haaraa keessatti immoo eenyudha? Garaagarummaan markaba kakuu moofaa sunii fi kakuu haaraa kun maalidha? Abrahaam. Jajjabuu markabni lubaate gallateen urkaan baduu karichi kannaloota diigaan du'a oolchee Kiristoosii markabi guddichiiteessarraa lammaffaa dhalamne. Gaasichi nuyi uumama haaraa kan dhaloonni lixee du'a oolu Yesuus dooniin kakuu haaraa. Tolee gidduutti immoo gaaffii keessaa baanamee namni geerarsa danda'u jira isin keessa? Geerarsa. Namni geeraree beeku hin jiru? Maal taatanii hin sobdu. Namni geeraree beeku hin jiru? Solomoon. Kichuutti kun nuuni ilaa namni kun yoo cime asitti qabuudhaaf turre eessaan darbe kun nootime. Utuma jedhanii asaasanii jalatti yeroon waarii hedduu colloome miilli koo utaalee tulluu qaari'ee. Kukkulla afaanii miti jabaana dhalchee gootumaa shakkiin qabu dubbii dhume dirreen gamaa kootuma. Tole eebbifame. Mee gaaffii dhumaan sin gaafadha. Mee oolmaa Waaqayyoo isiniif godhe keessaa kan hundi isin yaadattanii ma itti boossanii ma bakka gammachuu irraan kan kee Waaqayyoon galateeffattanii maalidha mee baay'ee keessaa tokko qofa natti himame kan hin deebisne eenyudhaan mammaatti. Baaca. Akkasii qabnaan turre munnumti keenya ilmaanii yeessa Yesuus tokko beenu kaasee middoonu teenyu awwaara keessa dhibaa tolfinaa nu dhiibe kan nu teessise tarree toluudha inni namatti nu dabaale nuufa ulfaatu leenci golgoota. Waaw eebbifamaa dhugaa baay'een isin jaalladhaa eebbifamaa. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Asumatti dhaabnee please. Waaqa kanaan maal jennaa? Mee isin maal jettu? Paastara Bitoo mee isin maal jettu? Maalumatti hin jennaa waaqa keenyaan? Taliila gaaffii mammaara deebii gaafadhume. Maal jennaree? Mi'a kaaluu maal jettaati? Mee waaqa kanaan maal jennu? Wayne galataa jenna. Mee atoo magarsa waaqa kanaan maal jennu mee? Faadhu malee bara baraan ulfaadhu malee. Mee atoo Naatinaayil maal jennaree? Yes maal jennaree waaqa kanaan? Oh my God. Guddaadhanne. Ati guddaadha, mootii guddaa. Maaloo eebbifamaa dhugaa hundumti keessan. Isinoo maal jettume? Koomentii jalatti xaggodhame. Ati guddaadha, mootii guddaa. Ati guddaadha.